Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa isiniif kan dabru sagantaa keenyaa dhama dubbii torbaniiti. Sagantaa keenya dhama dubbii torbanii irraatiin dhimmoota siyaasa, diinagdee fi hawaasummaa irratti xiyyeeffannee qabxiilee 2-3 kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Qabxii keenyaa tokkoffaan pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden xalayaa afyaa'ii mana maree barreessaniin Itoophiyaan ilaalchisuudhaan labsii yeroo atantamaa biyyaalessaa yeroo kaa'ame alatti itti fufnaan akka hojiirra oolu murteessuu isaanii eeranii jiru. Qabxiin lammaffaan hanqina sharafa alaa kan qabdu Itoophiyaan tajaajila baankii dhaabbilee biyya alaaf banaa gochuufi Itoophiyaan tajaajila baankii waggoota dheeraadhaaf abbootii qabeenya biyya alaatiif osoo hin eeyyamin ture banaa gochuudhaafi. Qabxiin keenyaa sadaffaan waraanni mootummaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti manneen uummataa gubuu fi qabeenya uummataa saamuu akkasumas dubartii ulfaa dabalatee dubartoota hedduu gudeeduun hanga lubbuu baasutti itti fufee jira. Qabxiin keenyaa afuraffaan magaalaa Finfinnee keessatti qaamoleen maqaa amantiitiin namoota waraanaaf leenjisaa turan to'atamanii jiru. Egaa kabajamtoota keenyaa gama qabxii keenyaa tokkoffaa bal'inaan kan laallu yoo ta'e pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden xalayaa afyaa'ii mana mareedhaaf barreessaniin Itoophiyaa ilaalchisee labsii yeroo atantamaa biyyaalessaa yeroo kaa'ameen alatti itti fufnaan akka hojiirra oolu murteessanii jiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa fi haalonni isaaniin wal qabatee Itoophiyaa keessatti uumamaa jiran gaafa Afrikaaf balaa guddaadha jedha ibsi White House irraa ba'e. Keessumattuu haleellawwan hammaa olii kan sabarrattii fi saalarratti xiyyeeffate hammaachuun dhiittaan mirga namummaa hammeessurra taree deeggarsa namummaa danqaa jedhe ibsichi kuni. Haalli kun nageenya biyyaalessaa fi imaammata alaa Ameerikaa irratti yaaddoo guddaa uumaa waan itti fufee fi labsiiwwan atantama biyyaalessaa dhimma Itoophiyaa irratti labsamee lakkoofsa 1446 akka itti fufee hojiirra oolu murteesseera jedha pirezidaanti Joon Baayiden. Pirezidaantiin Joon Baayiden murtee fulbaanaa bara darbee mallatteesse kana akka raawwatamuuf itti gaafatamaa isaa ministeera maallaqaa biyyattiif kennee jira. Qoqqobbiin kun uummata Itoophiyaa yookaan Eertiraa irratti osoo hin taane namoota dhuunfaa yookaan qaamolee hokkora oofaa jiranii fi rakkoo namummaa hammeessaa jiran irratti kan xiyyeeffatedha jedhan pirezidaantiin Baayiden wayitaa labsii kana mallatteessan. Ameerikaan uummata Itoophiyaa gargaaruu fi hariiroo seena qabeessa biyyattii waliin qabdu cimsuuf kutannoo qabduun itti fuftis jedhan. Ministeerri Haajaa Alaa USA Antonio Blinken gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa fi TPLF hatantamaan haal dureewwan tokko malee waraana dhaabuun mariirratti hundaa'ee yoo tolche USA'n qoqqobbii kaasuudhaaf jettee tursiisuu malti jedhanii jiru. Egaa qabxiin keenyaa lammaffaan hanqina sharafa alaa kan qabdu Itoophiyaan tajaajila baankii dhaabbilee biyya alaa banaa gochuudhaaf Itoophiyaan tajaajila baankii waggoota dheeraadhaaf abbootii qabeenya biyya alaatiif osoo hin eeyyamin turte banaa gochaa jirti. Kabineen mootummaa wixinee labsii tajaajila baankii dhaabbilee biyya alaatiif banaa gochuudhaaf dhiyaate raggaasee jira. Manni maree ministeerotaa kora idilee 13ffaa fulbaana 3 bara 2022 taa'een tajaajila baankii investeroota biyya alaatiif banaa akka ta'uuf wixineewwan dambii dhiyaatan raggaasisuu hojiirra akka oolu murteessee jira. Wixineewwan labsii kun baankii biyyaalessaatiin kan dhiyaate yoo ta'u baankiin biyyaalessaa biyya alaa gara Itoophiyaa dhufuun akka hojjetaniif kan eeyyamamudha. Dorgommichi baankota biyya keessaa akka hin miine gahee aksiyoonaa murtaa'ee baankii alaa akka seenan taasisuudhaan adeemsa keessaa hanga aksiyoona isaanii guddisuu akka deeman hojmaata diriirsuun akka barbaachisu pirezidaantiin baankii daldala Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo eeranii jiru. Itoophiyaa keessatti tajaajilli faayinaansii bara baay'eedhaaf to'atame kan ture baankilee fi dhaabbilee faayinaansii mootummaa fi kan dhuunfatiin. Manni maree ministeeraa dambii faayinaansii baankii biyyaalessaa dhiyeesse kana raggaasisuun baankileen gurguddaan addunyaa damee faayinaansii irratti akka bobba'aniif eeyyamee jira. Manni maree ministeerotaa dambii faayinaansii baankii biyyaalessaa dhiyeesse kan raggaase baankileen gurguddaan addunyaa damee faayinaansii irratti akka bobba'aniif eeyyamee jira.
Manni maree ministeerotaa murtee kana irra gahuu isaa ibsaa baaseen damee tajaajila baankii investoroota biyya alaatiif banaa gochuudhaaf tajaajila beekumsaa fi teknoolojii deeggaruun akkasumas dinagdee biyyattii gabaa addunyaa wajjin caalmaatti akka walitti dhufu gochuudhaaf kan kaayyeeffatee ta'us ibsanii jiru. Dabalataanis murteen kun dhiyeessii sharafa alaa argamsiisuuf hojii uumuuf dorgommii cimsuudhaaf guddina dinagdeetiif barbaachisaadha jedha ibsi mana maree ministeerotaa kun. Gama biraatiin ministeerri faayinaansii fulbaana 2/2022 waamicha dhiyeesseen lammiileen biyya alaa jirtan sharafa gara biyyaa ergan karaa seera qabeessaan akka erganiif jechuun akkaawuntiiwwan diyaaspooraa banuu isaa beeksisee jira. Waamicha kanaan piroojeektiiwwan akka hin dhaabbannee fi gargaarsi namummaaf deeggarsi akka biyyattii barbaachisu ibsee jira. Ministeerichi dhalattootni Itoophiyaa biyya isaanii jaalatan hunduu maallaqa biyya alaa gara biyyaatti yeroo ergitan karaa seera qabeessaan qofa ergaa jechuudhaan biyya keessan akka gargaartan waamicha isiniif goona jedhee jira. Tajaajilli biyya keessaa mootummaa fi abbootii qabeenyaa dhuunfaan qofaan qabamaa turan investoroota biyya alaatiif banaa gochuuf fedhii akka qabu mootummaan ibsaa turuunis amma damee baankii abbootii qabeenyaa biyya alaaf banaa gochuu beeksisee jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmad gara aangootti erga dhufanii booda addumatti dhaabbileen mootummaadhaan qabamanii jiran gabaa addunyaatti banaa akka ta'aniif fedhiin jiraachuu himanis hojiirra oolchuu irratti harkifannaatu jira jedhan. Waggoota dhibbaa oliif mootummaa harka kan ture Itiyoo Telekoomniin bara darbee gabaaf dhiyaate amma dhaabbanni Safaariikoom Itoophiyaa tajaajila telekoomnii kennuu eegalee jira. Qabxiin kennaa sadaffaan waraanni mootummaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti manneen uummataa gubuu fi qabeenya saamuun akkasumas dubartii ulfaa dabalatee dubartoota hedduu gudeeduun hanga lubbuu baasutti itti fufee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa ulfaataa ganda Sombaa Cittuu keessatti waraana mootummaatiin dubartiin ulfaa baatii 7 taate dabareedhaan itti darbuudhaan ergaa gudeedamte hubaatii irra gaheen hospitaalaa osoo hin gahin lubbuun darbuu jiraattonni himanii jiru. Gandoota baay'ee keessatti dubartoonni manaa bahanii nagaan manatti deebi'uun hin danda'amu jedhan. Kana malees waraanni mootummaa uummata garmalee dararaa akka jiru eeranii manaa bahanii nagaan galuun ulfaataa ta'ee jira jechuudhaan jiraattonni komatanii jiru. Tibbana gabaa ayyaanaa ta'ullee torban kana guutuu uummata gabaa bahee bitatee akka hin gurguranne waraanni mootummaa reebichaan uummata gabaarraa dachaasaa jira jedhan maddeen keenya toora sirraa odeeffanne. Rakkoon kun keessumaa gandoota gammoojjii akka Dirree Bareedaa ittisaa Saambii Cittuu fi Hambaalaa Gudeettii keessatti hammaatee akka jiruu fi hawaasni gandoota gabaa qofa osoo hin taane mana baaburaallee deemanii midhaan daakkachuu akka hin dandeenye dhorkamuu isaanii dubbatanii jiru. Maatiin baay'een beelada gabaa geeffamanii saamamanii deebi'aa jiraachuus dubbatanii jiru. Qonnaan bultoonni aanichaa xaa'oo fi callaa guddiftuu dhorkamanii akka turan maddeen keenya himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa, godina Gujii Lixaa fi godina Baalee aanaa Diishoo waraanni mootummaa manneen qotee bultootaa gubuu fi qabeenya saamaa jira jechuun hawaasni komatanii jiru. Waraanni mootummaa dararaa uummata nagaa irraan geessisaa jiru cimsee itti fufuudhaan fulbaana 7 bara 2022 godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyii ganda Buqqoo Nisiboo bakka Waahiloo gabaa Dafinoo jedhamtutti manneen qonnaan bultoota Oromoo hedduu yeroo barbadeessan qabeenya uummataa saamaa turuu maddeen himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Dirree Murii jedhamtutti fulbaana 7 bara 2022 waraanni mootummaa mana qotee bulaa tokko nama maqaan isaa obbo Biruu Moonaa jedhamu ibiddaa itti qabsiisuudhaan gubuu maddeen keenya nuuf himanii jiru. Akka maddeen keenya nuuf himanitti obbo Biruu Moonaa badii tokko malee waraana bilxiginnaatiin ganda isaa irraa qabamee buufata poolisii magaalaa Bulee Horaa keessa jirutti kan dararamaa jiru yoo ta'u mana haati warraa isaa ijoollee isaa waliin keessa jiraattu gubuun bakka qubannaa dhabsiisuudhaan rakkoof saaxilamaa jiru jechuun miira gaddaatiin dubbatanii jiru. Oduma wal fakkaatuun waraanni mootummaa godina Baalee Lixaa aanaa Diishoo gandoota kanneen akka Coofiraa, Horaa Soobbaa,
Garambaa Diimaa, Goojjiraa, Ayiddaa fi Miyoo Qarsaa keessatti manneen qonnaan bultoota Oromoo hedduu ibiddaan yoo barbadeessu namoota nagaa hedduu hidhuun qabeenya uummataa saamaa jiraachuu maddeen keenya nuuf himanii jiru. Adde Habibaa Qaasim Fiixee namni jedhamtu maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftaa jechuudhaan qabamtee buufata poolisii aanaa Diinshoo keessatti dararaa guddaa ergaa irraan ga'ee booda lubbuun isii darbuus odeeffannee jirra. Maqaa sakatta'insaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun milishaan humni addaa fi kaabinoonni mootummaa gandoota baadiyyaa aanaa Diinshoo keessa socho'uudhaan re'oota, hoolaa fi sangoota qonnaan bultoota jalaa saamuun qalataa jiraachuu odeeffannoon gama sirraa arganne ni addeessa. Qabxiin kennaa afuraffaan magaalaa Finfinnee keessatti qaamoleen maqaa amantiitiin namoota waraanaaf leenjisaa turan to'atamanii jiru. Gamtaan humna nageenyaa fi tika biyyaalessaa irraa hundaa'ee namoonni maqaa amantiitiin gocha shororkeessummaaf of ijaaranii turan sakatta'insa taasifameen to'achuu poolisiin magaalaa Finfinnee fulbaana 10 bara 2022 feesbuukii irratti maxxanseera. Namoonni kunneen bulchiinsa magaalaa Bulbulaa keessatti iddoo amantii jechuudhaan bakka qabatanii turanitti karaa seeran alaan namoota walitti qabuudhaan leenjii waraanaa kennaafii turan jedha gabaasichi kun. Karaa duudhaa fi barsiisaa amantii faallaa ta'een osoo leenjii meeshaalee waraanaa kennaniin qabamuu gamtaan humna nageenyaa fi tika biyyaalessaan hundaa'ee ibsee jira. Namoonni kunneen iddoowwan dahannoo 4 qopheeffachuudhaan shaakallii waraanaaf itti fayyadamaa turuu gamtaan kun ibsee jira. Namoonni maqaa amantiitiin socho'an kunniin gocha faallaa amantii raawwachiisaniin addatti baasuun kan ibsame qaamni nageenyaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaammee 4 bara 2014 opereeshinii gaggeessanii meeshaa kilaashii fakkaatu 4 rasaasaa 368 waliin kaaznaa kilaashii 4 shugguxii 4 rasaasa 29 waliin fi meeshaalee ittiin dahannaa boollaa qotatan 4 waliin qabamuu ibsee jira. Itti dabaluunis kaameraa 2 teessoo isaa waliin koompitara 4 hardeeksii 6 CD 4 filaashii 5 tiraakii ammayyaawaa fi meeshaa kanneen fakkaatan hedduu qabuusaa ibsee jira. Kana malees maallaqa yuuroo 300 fi birrii 390 ta'uu qabuun galii gochuu isaa eeree jira. Opereeshinii kanaan namoonni maqaa amantii jalaa daachuudhaan gochaa shororkeessummaa raawwachiisuuf qophaa'aa turan 31 qabamuu gareen opereeshinii gaggeesse kun ibsee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa isiniif dabraa kan ture sagantaa kennaa dhama dubbii torbaniiti. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Muhammad na waliin ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.